Wanti baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Namoonni tokko tokko yeroo ati jiraa jirtutti jiraa kee irrattii fi qabeenya kee irratti baay'ee si jaallatu jechuudha. Garuu gaafa ati duutu maallaqaaf jecha waan baay'ee dubbatee waan baay'ee haasa'a. Artistiin kun akkatti nama gaddisiisu baay'een keessanii ni beektu. Artistii baay'ee jaallatamaa baay'ee kabajaa sabaaf sablammii kamillee hammatee kan jiraatu jechuudha. Du'a tasaa otoo hin beekamiin akka diingataa kan du'eedha. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaalatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa egaa guyyaa har'aa jechuudha. Ani guyyaa kaleessa irratti hin jenne artistiin kun akka du'ee argeera garuu har'a wantoota namarraa waan huba'e wayii tokko argeetaniin kanani har'a gara viidiyoo hojjechuutti nama taasifsiisa. Namarraa nama namni waa barata jechuudha. Namarraati waa xiinxalanii waa barata jechuudha. Maal seetanii artistiin kun erga inni boqoteeti boqochuu artistii kana artistii Gannat immoo jechuudha. Maal jetti seetanii kaameraa qopheeffattee teessee maayikii ishee qopheeffattee uffata gaddaa ishee uffatteetiin na hiriyaa isaatti dawwaltee hin gaafatte dhuguma ni du'ee yookiin immoo ni boqotee jetteetiin gaafattee jechuudha. Duraan ishiin wajjiniin ejjechaa turte isa faana jechuudha. Garuu har'a erga inni du'ee erga inni boqoteetii jechuudha. Du'uunsaa sun yookiin immoo boqochuunsaa sun wanta haaraa isheetti hin taane wanta akkallee jechuudha. Garuu akkasitti namni tokko har'a biyya lafaa kanarratti dhugaa dubbachuuf faayidaaf nama jaallata lakka. Yoo ati homaan qabaanne yoo ati baqa faayidaa bichaaf si jaallata yeroo si bira jiru malee erga du'eetti baqa sin argu waan ta'eef namni haala kanaan qophaa'ee maal jedhee okay gadda ibsachuu eenyuyyuu ibsata namni kamiyyuu ni ibsata jechuudha. Yeroo itti gadda namaa ageessu sanatti akkamitti gadda nama tokko dhaga'uudhaaf yeroo deeman namni kaameraa qopheeffatee taa'a qoy. Du'ee moo akkam ta'e jettee otoo gaafachaa jirtuuti. Aqxeeti immoo jechuudha. Kaameraa ishee immoo dursitee qopheeffattee kaawwattee jechuun namni kamuu kaameraa qopheeffatee ni boo'a inni gadda erga dhaga'e gin aga'uudhaaf namni sun maarra akka jiru aga'uudhaaf viidiyoo qabattee teesse kaameraa qabattee teesse namoonni baay'een jechuudha dhugaa baay'ee kan itti ishee irratti gaddanii fi kan baay'ee nama rifaasistudha. Na jibbisiiste iyyuu dhugaa dubbachuuf taanaan maaliif jennaan nama kaleessa wajjiniin haala kanaan nama wajjiniin nama artii wanta hunduratti ergaa guddaa dabarsudha jechuudha. Nama kamillee jaalalaan kan simatudha. Ati saba kana je'ee kan addaan hin qoonne akka artistii Haacaaluu jechuudha. Bakka walumaa galatti akka biyya keenyaatti akka artistii Haacaaluu kan amalaan kan hojiidhaan kan waa hundaan addunyaa kanarraa dhabame jechuudha. Haa ta'uyyuu malee namni otoo nama yaallatee otoo du'a isaa irratti jechuudha fira qabaa ilmaan qabaa hiriyaa qabaa yaallatamee otoo human ta'in akkuma tasaa du'uunsaa nama gaddisiisa. Eenyumaanuu kan gaddisiisu kan rifaasisu. Haa ta'u malee haala kanaan immoo du'a nama tokko dhaga'uuf jecha yookiin immoo dhugaadha moo dhugaa miti jechuudha. Akkamitti garaan nama otoo hin rifatiin callisee kaameraa qopheeffatee haala kanaan ta'a. Dhugaa maasiga shi'abee maaliif kanarraa dubbatti maaltu si ilaallata fira kee miti dhiiga kee miti maalki jechuu dandeessu jechuudha. Anaan garuu baay'ee na gaddisiisee jira namichi kun dhugaa dubbachuuf baay'ee na gaddisiise. Tokko artistiidha nama gahee guddaa biyyittii keessatti biyya Itoophiyaa keessatti gahee guddaa qabu akkasuma amalaanis hojiidhaanis hojii boonsaa hojjetaa hojii ergaalee qaqqaban artii keessatti hojjetaa nama turedha. Kabajaa nama qaba. Nama akkasiif kabajaan ni mala'aa ta'uyyuu malee ishiin immoo kabajaa nama hamma kana ga'uuti. Nama ilaalcha hanga kana ga'u haala kanaan singig jettee teessee dura kaameraa ishee qopheeffattee du'a kana eeggachuu viyuu barbaacha kun bara. Kun ikkoo gadda otoo hin taane viyuu barbaacha faayidaa. Kaleessa waliin artii hojjetanii artii keessatti galii galchataa turan. Har'a immoo du'a isaatiin kaameraa qopheeffattee viyuudhaan immoo galii argatti jechuudha. Namni kamuu kan miidiyaa hojjetu walumaa galatti galii argachuuf eenyuyyuu taanaan soba miti kun haqadha waan jirudha. Haa ta'u malee jechuudha. Nama waliin dalagaa turte du'a nama tokko dhaga'uuf yeroo jiru kaameraa haala kanaan qopheeffatee namni tokko taa'ee viidiyoo waraaba jechuun I think an akkamitti akka ishee yaaddu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko na jibbisiiste jechuudha. Eenyuun akka gaddisiisu immoo namni eenyuyyuu hin gaddine hin jiru.
saba kamillee argitanii jirtu baay'een keessan namoonni tokko amma sabaan adda nama qoodanii ay saba keenya miti kun ko maal nu ilaallata hankeenyu hin du'e yoo hin jedhamu namoota baay'een maa post goota kan jedha Facebook irratti gannat kana namoota qeeqantu jira jechuudha yeroo namoonni qeeqani maal ta'aree hankeenyuun du'e maal ta'aree inni yoo du'e maal no hin jedhamu waan akkas hin jedhamu hundumtuu gahee qaba guyyaa isaatti kan hin duune hin jiru waan ittiin du'uuf namni guyyaa itti du'u rabbumatu namaaf qaba jechuudha riiskii rabbi namaaf qabeettiin jiraata namni kanaafu ay maannu laallataree kan keenya miti inni kun ikkoo kan keessaa ta'u kan eenyuyyuu haa ta'u kan biyya kana keessatti maqaa nama oobsisee yookiin immoo nama ergaa guddaa dabarsaa ergaa qabu artii keessatti gahee guddaa qabu amalaan waa hundaan namni irraa baratu namni tokko miidiyaa hojjeteef yookiin namni tokko artistii ta'eef namni tokko qabeenya qabaateef yookiin immoo waan qabeenya guddaa qabuuf jajama otoo hin taane namni amala isaatiin haala isaatiin nama sanarraa maal baranne nama sanarraa maal arganne ogummaa nama sanarraa namni biraa immoo ogummaa akkamii argate kan jedhamu amalee maaltu si gashi maas ilaallate kunikoo saba keenya miti kunikoo dhiiga keenya miti otoo saba keenya ta'ee hin jedhamu jechuudha namoonni baay'een ay maal rakkoo maaltu isin galche isiniin immoo maaltu isin ilaallate otoo hankeenya ta'ee immoo yoona irraan dubbattaniim yoona irraan ejjettaniim jira bar kan ati irraa ejjettu jira kan irratti irraan ejjennes jira jechuudha kanaaf maal jechuu barbaadeeni viidiyoo kana keessatti viidiyoo gannat sana baay'ee akkana aarse baay'ee akkana jibbisiise jechuudha dhugaa dubbachuuf namni lakka faayidaaf bichaa nama jaallata yeroo faayidaa bichaaf nama faana fiiga jechuudha yeroo gadda keetti yeroo gammachuu keetti keerisiif hin qabu jechuudha gaafa ati qabdu bichaa si jaallata gaafa ati qabdu bichaa si kabaja dhugaa dubbachuuf har'a inni kaleessa isa faana kabajaa guddaa har'a garuu inni boqoteennan kaameraa ishee qopheeffattee nama gaddu fakkaate viyuu argatte jechuudha viyuuf jecha viyuun kun immoo maallaqa waan ta'eef jechaadha kanaafuu maallaqaaf jettanii walii waan akkasii walirratti raawwatinaa isiniin jedha obboleewwan kiyya qaaliif obboleewwan kiyya gaarii isiniin jedha viidiyoo gadda artistii kana ibsachuuf jechan kanani viidiyoo kana hojjedhe yaw maalumaafuu isheettis qeeqaanga kana qeeqahaa qaba uyyuu malee artistii makanaaf gadduma artistii kana anis akka nama tokko maaliif hin ibsadhu nama irraa waa baratamu akan jedhuun viidiyoo irraa jedhe jechuudha dhugumatti nama ilaallachuu dhiisuu ni mala gin nama kana anaan akka kootti ani nama dinqisiifadhu waan ta'eef du'a isaa akkuma yeroo viidiyoo isaa yookiin immoo artii isaa irratti gammachuu aan hirmaadhu guyyaa gadda isaallees immoo akkasuma gadda ofii ibsachuun dirqama waan ta'eef isiniin jedha yaada qabdanii akkasumas immoo qeeqa yoo qabaattanii koomentii jala kaa'uu dandeessu turtii gaarii